Anthony Blinken lola dhaamnaan US qoqqobbii kaa'uuf jettu tursiisuu dandeessi jedhan. Qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaa keessatti qooda fudhachaa jiran lola kana dhaabuuf tarkaanfii hatattamaa kan fudhatan yoo ta'e Ameerikaan qoqqobbii kaa'uuf jettu tursiisuu akka dandeessu dursaan ministeera dhimma alaa US Anthony Blinken himan. Kanarratti gabaasa qabna. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraana Tigraay wal qabatee kanneen waraanni kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru akka itti fufu gaafatamoo ta'an yookaan qooda qaban gargaarsa namoomaa kanneen ugguranii fi kanneen dhukaasni akka hin dhaabbanne dhorkaa jiran irratti qoqqobbii haaraa kaa'uuf ajaja dabarsanii jiru. Ajajni pireezidaantichi jimaata mallatteessan kun ministeerri maallaqa Ameerikaa namoota mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiraniif kaan marii caalaa waraana itti fufuu filatan itti gaafatamoo akka ta'an aangeessa jedhamee jira. Joo Baayiden ajaja qoqqobbii kaa'uu dandeessisu mallatteessuu isaanii hordofee ammoo ministeerri muummee Abiy Ahmed xalayaa banaa pireezidaantii Joo Baayideniif barreessaniin Ameerikaan ejjennoo walitti bu'insa Itoophiyaa keessatti uumame irratti kaasuun komii qaban ibsanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed xalayaa isaanii kana keessatti michuu Itoophiyaa bara dheeraa kan taate Ameerikaan imaammanni isheen dhiheenya kana hordoftu ajaa'ibsiisaa qofa osoo hin taane haala ifatti mul'atuun quuqama namoomaa irra kan tareedha jechuun qeeqan. Murtee pireezidaanti Baayiden kana hordofee ministeerri dhimma alaa US qaamoleen qoqqobbiin kun isaan ilaallatu walitti bu'insa kana dhaabuudhaaf dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e kan taasisan yoo ta'e tarkaanfiiwwan qoqqobbii yaadaman akka tursiifaman taasisuun adeemsa marichaa irratti gargaarsa taasisuu akka dandeessisu beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa ibsa baaseen waraan adeemsifamaa jiru dhaabsisuudhaaf Ameerikaan michoota ishee waliin ta'uudhaan yaaliiwwan dippiloomaasii garaagaraa taasiftullee mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Eertiraa, bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa fi akkasumas TPLF furmaata nagaa fiduu hin dandeenye jedhee jira. Sababuma kanaaf qaamolee waraana kana keessaa qooda qaban irraa qoqqobbiin garaagaraa kaa'uuf kan dandeessisu ajajni pireezidaantichaa mallattaa'u kan eeru ibsi kun Ameerikaan lola kana dhaabsisuudhaaf tarkaanfii ni ta'a jettu itti fuftee akka fudhattus ibsee jira. Ibsi ministeerri dhimma alaa US kun humni Eertiraa Itoophiyaa keessatti sarbama mirga namoomaa hamaa raawwateera jechuun mootummaan Ameerikaa Itaamaajoor shuumii Eertiraa kan ta'e Jeneraal Filiippoon Walda Yohaannis irratti qoqqobbii kaa'uu isaa yaadatee jira. Kana duras waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti warra hirmaataniif rakkoon kun fala akka hin arganneef carraaqqiiwwan taasifaman gufachiisaa jiru namoota jedhamanirra qoqqobbii viizaa akka kaa'amuuf ajajni bahuu isaanii yaadatama. Mootummaan Ameerikaa lola kana keessaa kan jiran mootummaan Itoophiyaa fi TPLF haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun marii irratti hundaa'ee waraanichaaf furmaata siyaasaa waaraa argamsiisuu kan dandeessisu gara marii bal'aatti kan geessu ta'ullee akka qabu kaasuun humni Eertiraa Itoophiyaa keessaa atattamaan yeroo dhumaatiif bahuu qabu jedhee jira. Tarkaanfiiwwan ifatti gara dhukaasa dhaabutti geessan sarbama mirgoota namoomaa kan dhaabsisanii fi gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka qaqqabu kan dandeessisan fudhataman yoo jiraachuu baatan ajajni qoqqobbii pireezidaantii Baayiden dabarsan gaggeessitoota dhaabbilee fi qaamolee biroo isaan ilaallatu adda baafamuun ni beeksifamu jedheera ibsi ministeerri dhimma alaa US kun. Haa ta'u malee gargaarsi namoomaa sirrii ta'e akka itti fufu kan taasifamu yoo ta'u mallaqni namoota dhuunfaa argaman akkasumas nyaanni fi qorichoonni dhaabbilee idil addunyaa fi dhaabbilee miti mootummaatiin dhiyaatan uummata Itoophiyaa fi Eertiraatiifis itti fufuun dhiyaatu jedhee